Akka mooltan daawwattootaaf dhaggeeffattoota Eegduu Miidiyaa odeessaalee ammaaf qabannee dhiyaanne isin dhageessina. Isinis ni faana turaa jecha laayik, sheer, sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Jibuutiin lammiilee Itoophiyaa biyyarraa ari'uu itti fufte. Kun kan ta'aa jiru namoota ragaa qabanis dabalatee ta'uun beekame. Namoota kanas diroonii fayyadamuun akka funaanaa jirtu beekamee jira. Jalqaba irratti Jibuutiin namoota seera malee biyya ishee seenaniif guyyaa biyya ishee gadhiisanii ba'an kaa'uun ishee ni yaadatama. Haa ta'u malee yeroo ammaa kana namoota seera qabeessarraa akka cinqaa jirtu namoonni achi jiran dubbachaa jiru. Ameerikaan taarifa meeshaalee Chaayinaa irratti buufte hir'isuu beeksiste. Kun kan ta'e erga biyyoonni lamaan waliin mari'atanii yoo ta'u, dhuma irrattis Ameerikaan taaksii meeshaa Chaayinaa irratti parsantii 145 goote gara parsantii 30tti hir'isuuf, Chaayinaan ammoo parsantii 125 kan ture gara parsantii 10tti ji'oota 3 dhufan keessatti akka hir'istu walii galan. Kun immoo gabaa addunyaa akka qabbaneessu ibsame. Dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya odeessaaleen ammaaf qabanne kanuma nagaan tura.